Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaan har'aa waxabajii 29 2024 guyyaatti gameessa Oromoo artist qabsaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa guyyaatti wareegamedha. Egaa kana sababeeffachuudhaan haadha warraa isaa kan taate Aadde Faantuu Damisoo Foundation Haacaaluu Hundeessaa jedhu hundeessite. Foundationiin Haacaaluu Hundeessaa hojiilee gurguddaadha hojjechaa kan inni jiru. Hojiilee akka projektii garaagaraa hojjechaa jira. Gama aartii Oromootiin artistoota Oromoo awwaardii garaagaraatiin jabeessuudhaan kan beekamnu. Egaa guyyaa har'aas hoteela Skylight'tti argamna. Haacaaluu awwaardiin maal fakkaataa guyyaa har'aa eenyutu injifataa kan jedhu waliin ilaallaa haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan Haacaaluu awwaardii eegaluuf jechaa jira. Muftemale jago adul duan laba makana mamale kamtu kubata jirtu indaga mugama sana warri Amerika indaga majicha jirtu jecha Haacaaluu Hundeessaati. Haacaaluun ergaa guddaa dabarsaa ture. Weellisaa bichaa duntaani gorsa uummata Oromooti, gorsa uummata Itoophiyaati. Nama sabaaf sabalammii maraa walitti qabee waa'ee biyyaa, waa'ee diinagdee, waa'ee misooma, waa'ee jaalalaa itti labsaa ture. Goota dhabnee goota uummata Oromooti, goota uummata Itoophiyaati, goota uummata Afrikaallee jechuun dandeenya nama guddaadha. Muftemaalee jaboo aduun du'an lafaa maqaa namaa malee kamtu gubbaa tafaa. Haacaaluun dhugaa dubbachuuf nama qoratamuu qabudha jedhee naman. Keessattuu ogeessonni hayyoonni qorattoonni seenaa aartii keessas jiran naannoo aartiis jiran amala isaas hojii isaas qoratanii kaarikulama tokko ta'uu qaba jedhee naman. Because ogummaan kun ejjennoo barbaada, amanamummaa barbaada, kutannoo barbaada. So amalawwan ogummaa kana keessatti calaqqisuu qaban immoo kan guutuu ta'e argitu Haacaaluu irratti. Haacaaluun afaaniin miti kan kabajamu, dhaloota keessatti kan kabajamuuf, onnee sabaa keessatti kan ta'ee fi ogummaa isaa, dandeettii isaa kana ulaagaawwan aartiin fi aartistiin tokko isa barbaachisu kana guuttatee waan argameef. Gama kanaan aartistii kaan biratti hanqinatu jira. So kanammoo isarraa barachuu qabna. Kanaaf kan qoratamu qaba jedhee yaadees jechuudha. Sanaaf qoratamee akka taayitilii yookiin immoo barnoota gosa tokkootti kennamuu qaba. Amalli murtisaatu jechuudha. Kanaaf gama kanaan hayyoonni irratti hojjechuu qabu. Kana baay'ee jajaan jiru nama galuuf isaa gala wanni kun jechuudha. Muftemaalee jaboo aduun du'an lafaa maqaa namaa malee kamtu gubbaa tafaa. Waliin mamsiisu waa'ee Haacaaluu. Haacaaluu kabajuun of kabajuudha. Haacaaluu fakkeenya godhachuun eenyummaa fi gadhaabuu dadhee namana. Haacaaluun nama namni lubbuu hin darbiti miti namni lubbuu hin darbiti yoo darbellee nama seenaan hojjetee lafarra nuu kaa'ee darbee eenyummaa keenya gadhaabuudha. Haacaaluun fakkeenyummaa guddaa nama naa qabudha naaf baay'een jaalladha. Muftemaalee jaboo aduun du'an lafaa maqaa namaa malee kamtu gubbaa tafaa. Guyyaan har'aa nama hojii gaarii hojjetee boollaa olitti maqaa keewwate. Seenaa isaa waan mul'isu waltajjii isaa fakkaata. Waltajjii Haacaaluuti. Sababni nuti wal argineefis sababa Haacaaluun waan bareedduu saba isaatiif arjaa ta'ee gootomee du'eef wal argine sanarratti argamu kootti immoo baay'ee gammada. Muftemaalee jaboo aduun du'an lafaa maqaa namaa malee kamtu gubbaa tafaa.
Maceko ani fi ijoolleen kee yaaddoo kee irraa kan hafe nagaa jirra. Galata waaqaa ijoolleen keenyas guddataniiru. Wantoonni baachuu hin dandeenye baay'een jiraatullee akka ati naan jettu waaqayyo hin dandeessisuuf namaaf hin kennu. Akka arjummaa isaatti keessa darbus jiruu koo keessatti waaqa gaditti yeroo bara waan wajjin jirtuuf ani guutuu